kan baane bahara kophaatti kan deemne diinni keenya hidhaadhaa bahee jira. Amma diina keenya hidhaa bahee kana haga fuunee deebifnutti bikkeen irraa baheesanitti hidhatti deebisnutti mana kophaa akka hin deemne jechuudhaan dhaamsa dabarfate jechuudha. Maal kanaafuu if eeggannoo godhuutu barbaachisaadha yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Isaan ammaan tana erga hidhaa baanitti yakka raawwatuun isaanii waan hin hafne jechuudha. Jarri kun jara namaaf nahuu miti jechuudha. Hanguma silaa isaan nu hidhanii jireenya keenyarraa ilmaan keenyarraa kophaa nu baasan kana isinis miidhaa saniifuu isinirra yaadu waan malaniif eeyyamfateedhaa fi bal'oollee dabalatee isinummaan hundinuu of eeguun isinirra jira jechuudha. Maaliif jarri kun namaan nu booda jira maallaqa qabna maal jedhani jireenya keessan balleessuu barbaadaniiti isaan. Namni maallaqaan fandi godhee kan nama duubaaf akkana nama gargaaru jireenya namaa balleessuudhaaf malee kaayyoon isaa takka illee hin jirtu. Maaliif nama kana waliin nyaachisee walitti uummata keenya buusee jireenya uummata keenyaa golgoleessuudhaaf kanaafuu kaayyoon isaanii akka milkoonee of eeggatanii jireenya keessan oofachuudhaa qabdan haala hunda keessattuu wal quba qabaatanii wal dila yaatanii haala sanii wal eeguun isinirra jira jechuudha. Qabdanii to'annoo seeraa jalatti deebisuu qabdan ammaas seerri silaa'uu akkamitti akka bahan dhimma isaanii akkamitti akka fixatanii hin beekne. Kanaafuu ammatti isin wanni godhuu qabdaniif eeguun isinirra jiran kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaan viidiyoo biraatti walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.